أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ديرا أورومو كيسا ديرا كتا ديرا بالي ديرا غوان جرو ديرا كتا ديرا بالي بدوان جرو ديرا كتا ديرا بالي ولا لان جرو ولا لا ديرا بالي بك نما هذا من سا فيديو لو خدان كبي وتورا ساكي حركه دوخاو فيديو ورابا فيديو نملس ديرا بالتي نمني جارتي جيا سديتي رمي غرا قبدو هچورا مري أسرتي غراش حكومه فيديو ورابا نغرسيسو ديرا بالتي دلا أورومو كيسا دلان غوان دلان بدينو جرات دلا جيماتي مسكينه بدل بك هما ميتو يو جار شكنا جيس جنا كتيفتف يو جار شكنا غوري جنا كنا غوري يو جار شكنا تي جنا كنا دات سورة كونغب أكمي جار سخي إسا جوال تشخاتي خامرا بنتي حركة دوسي خاوات دورة جيفتاتي وبربادي من خيسة كسي أكمل سي هاغورو غيرو أكمي كاميرا تشخاتي وصواتي أگر تو حركة دوسي خاوة فيديو سمتنس جار سكتي وجنجرات تاتي سيسالي غراسي غوتي المو جاسا ديتي وتوس رامري كمي غراسي شكومي فيديو ورابي سيغلكس جار سكتي وجنجرات تاتي غووتين تلورا جيما غووا إيرا أورومو كيسا إيرا غووان با Namni lubbuudhaan ture waa argaa deema waa argaati bula. Ashama rakka fuune nagaan waaqayyoo sideef haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti anaa dhufuus siniin jedhee jira. Baga nagaan dhuftan asumaan maatiinaaf ta'uu hin dagatinaa warroonni maatiinaaf taatanii jirtan laayik sheerii gochuu hin dagatinaa siniin jechuu barbaada. Akkasuma hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha itti aansuudhaan viidiyoo kana gubbaarratti waan an hojjedhuuf viidiyoo akkanaa kana baay'ate beektu kuni amma mucaanii ulfeessee biyya ormaa keessa biyya arabaa keessa akkuma kiyyaa akkuma keessanii kana hojjechuudhaaf gara biyya arabaa deemanii Mucayyoon dubaraa kun hojjechuudhaaf gara biyya arabaa deemte. Gaafa gara biyya arabaa adeemtu mana madaamii galtee akkuma kiyyaa akkuma keessanii warra maaragaan hojjettan jechaadha. Hojjechuu eegalte. Gaafa hojjechuu eegaltu mucaan kun immoo deemsa isaa karaa lagarra deemee jechaadha. Maarkaa waan deemeetu warratee gara Suudi Arabiyaa dhaqe. Achi dhaqee warratee janajanii wal baranii achii booda wal baafatanii dhirsaaf niitii dhiitummaa eegalan nama hiqaamaan qabnedha. Innis hiqaamaan qabu isheenis hiqaamaan qabdu garuu immoo dhirsaaf niitidha. Mee haani hojiidhuma dhiira kanaa amma dhiirra akkanaa dhuguma abbaa warraa gaarii sii ta'a jettee yaadda? Maal inni safuu maal wallaale? Fakkeenyaaf mana yaalaa yoo geesse mana yaalaa kakatti geessu hin qabu. Hiqaamaan qabu waan ta'eef. Okay, haadhalchiisuu immoo kan deessisuu iyyuu haa beeku. Erga deessisuu beekee maal gocha kaameraa banee harka isaa maaskii kaawwatee qaama saalaa ishii viidiyoo waraabetoo poostii godha. Kuni abbaa manaati maqaansaa. Maqaan immoo abbaa manaadha. Abbaa manaa jechuun haadha manaa jechuun dhaqna gartokkeedha. Dhaqna bitaa dhaqna mirgaati tokko jechaadha. Namni akkamitti haadha manaasaa kana akka barbaadee odoo ta'e yoo ciniinsinuu qabe ofiisaati deessisuudhaaf adeessisu okee deessisuu isaa miti ijoollana waan na dhibe maa viidiyoo waraaba. Ogguma inni kaameraa jala kaa'ee dubartii ulfaa kana ofiisaati harkaan qaama ishii kana saalaa qaqqabaa viidiyoo ishii waraabu lakkii na waraabinii hin jettuuni. Maaf na waraabdaan jettuuni. Maaf na waraabdan jettuun ulfa ishii kana waraabe ulfa miti qaama ishii kana waraabetu uggaa miidiyaarra ooshu kana ijoollee maal argaa bullaa maal argaa hollaa dhugaa waaqayyo maaluma abaarsi biyya lafaa kanarratti uumame siruma karaa shamarran biyya arabaa deemte kanaan siruma isaa abaarsi guddaan nutti dhufaa jira jechaadha. Tuni amma haati abbaan nikaa godhaniiti walitti hin finne. Yookaan immoo warrumti miidiyaa kanarra jiran nikaa godhaniitu namni isaa walitti finne. Namni isaan beeku hin jiru. Isaan garuu sababii eenyuu hin qabneef jecha miidhaan tuni ulfooftee da'umsa hin marammara ta'uu da'umsaa fi ta'uu hin beeku garuu immoo akka jedhutti 8 waan sanaan gal. Akkanatti kaameraa jala kaa'ee tooyi
addunyaa kana hundumarratti ittiin beekamtii argachuudha. Maali udduu namaatiin akkati beekamtii argata. Udduu haadha manaasaa waraabee warratee beekamtii argata. Waan ittiin beekamtan yoo barbaadani waan gaarii hojjedha. Namni tokko gaafa waan gaarii hojjete gaarummaa isaa sun irraa gaafa mul'ate namni kun nama gaariidha. Viidiyoo gaarii dalaga. Waan gaarii hojjeta jedhee namni isa hawwee dhaqa. Okay, kan hoggaa akkanatti qaama kana qullaa haadha manaasaa bakkee baasu kana namni akkanatti isa hawwateetu gara isaa dhaqaaree anaaf gaaffiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf kuni waan fokkisaa sirumaa waan fokkisaa argaa deemna miidiyaa kana gubbaarratti. Dhaloonni mataan socho'e, dhaloonni mataa warraaqe, dhaloonni miidiyaadhumarra fiigee kaan waan dubartoonni waan dhiirri haasa'uu hin dandeenye safuu cabsu kana haasofte. Dhiironni akkana jammare. Ijoollee maalumatti oofamaneetoo dhiirumatti siqaa. Dhugaa rabbiiti warri keessattuu ijaazaa baatanii maal jettan kun nan heeruma fa'aa biyya Arabaatti jettan kana gaafa biyyaa baatan heerumaaf miti heeruma innee biyyaan baane hojii hojjetanneef jijjiirranneetu biyyaa baane. Egaa foon keessan abboomachuu dadhabdanii heerumas dhaqxan ganaamoo kana akkanatti of waraabsistanii poostii of goosistu hudduu keetiin beekamtii argataan. Maali kun safuu yoo beeke ilmi Oromoo safuu beeka, intalli Oromoo safuu beekti. Nuyi safuudha fi duudhaa aadaa qabna safuu ittiin guddan akkuma arganitti akkati miidiyaa irratti qullaa fi basabbasuun kana rabbiin sinitti araaramu waaqayyo sinitti araaramu dheekkamsa kana waan inni nurraa kaasu dhugaa rabbiiti. Akkasii siniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattii hedduu tokko galatoomaa like share gochuu hin dagatinaa galatooma maatiinaaf taasumaan baay'ee.